Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu baga jiraattanii baga nagaan gara chaanaalii shaashiitu dhuftanii warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan share, like, comment godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Warri chaanaalii kana like share gootanii nu bira dhaabbattan ulfaadhaa, galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa akka ta'u abdiin qaba. Kanatti aansee baga guyyaa gootota Oromoo Ebila 15 1980 gootonni Oromoo nuti Oromoodha, adda hin baanu, amantiin addaan hin baanu jedhanii namni 10 boolla tokko keessatti wareegameen isin gahee isiniin jechaa gaafiilee tokko tokko gaggabaabsee karaa kanaan isiniif dhiyeessaa. Gaafiin kunis duras warri beeytanii karaa tiktokaatiin gaafatamee jira. Warri karaa yuutuubaatiin tokko kiyya hin beekne shaasheetu yoo jettan tokkorraan argattu. Gaafii adda addaa guyyaa guyyaa isinii qopheessa. Koottaatii hirmaadhaa. Waan beeknu wal barsiifna, isinis waan nu hin beekne nu barsiistu. Barataa wal barsiisaa, walirraa barannaa isiniin jedha. Gaafii adda addaa karaa kanaan innis karaa yuutuubaa kanaan isin gaafanna. Koottaa hirmaadhaa. Koomentii irratti deebii yaalaa. Waan isiniin galle ammoo gaafadhaa. Dogongorri yoo jiraate nutti himaa sirreeffannaa isiniin jedha. Baga guyyaa goototaa illee geettanii isiniin jedha. Gara gaafii keenyatti dabarra jechuudha. Akkam jirtu baga jiraattanii gaafiin afaan Oromoodhaa akkas jedha. Ka'ii horii bakka duwwaa filannoon jira, koomentii godhaa. Akkam ooltan mammaasa kana xumuri jedha. Bishaan qulqulluun galgala yaa'aa kan dhuguun qabu malee yaada gaarii bakka duwwaa dubbata dhageettiin qabu malee. Akkam ooltan gaafii afaan Oromoo akkas jedha. Hibboo armaan gadii deebisi jedha. Yoo haadduun murte godaannisa hin qabu. Sheer, kooment, laayik gochuu. Akkam ooltan deebii sirrii filadhu jedha. Hiyyeessi dhugaa dubbata bakka duwwaa dureessi isa hin amanu. Haa ta'ullee baakana malee akkasumas daakanaafu koomentii. Akkam jirtu gaafii afaan Oromoo akkas jedha. Kan adda ta'e filadhu jedha. A gaara, B raasaa, C dirree, D badhee. Akkam ooltan hirmaannaan keessan baay'ee gaariidha. Haaluma kanaan itti fuufaa. Gaafiin addaa hibboodha akkas jedha. Fayyaan du'aa dhala, du'aan fayyaa dhala. Akkam jirtu baga jiraattan gaafiin afaan Oromoo addaa akkas jedha hibboodha. Tokko ni deemna jedha, tokko ni dhaabbanna jedha, tokko ni teenya jedha. Koomentii godhaa. Akkam jirtu baga jiraattan gaafiin afaan Oromoo addaa akkas jedha. Waggaan tokko torbaan meeqa ta'a? Koomentii, sheer, laayik godhaa. Akkam jirtu baga jiraattan gaafiin afaan Oromoo addaa akkas jedha. Lukkuun ni iyyiti yoo jenne fardi bakka duwwaa. Koomentii. Akkam jirtu baga jiraattan gaafiin afaan Oromoo addaa bakka duwwaa guuti jedha. Re'een ni marqatti yoo jenne weenniin bakka duwwaa. Koomentii godhaa. Akkam jirtu baga jiraattan gaafiin afaan Oromoo addaa bakka duwwaa guuti jedha. Sa'a dhalee dhala dhaabeef dhankaaka yoo jenne sa'a hin dhalleef bakka duwwaa. Akkam jirtu baga jiraattan gaafiin addaa akkas jedha. Gaafii afaan Oromooti. Biyyoota meeqatu Itoophiyaa daangeessa? Isaanis eenyu fa'a? Koomentii godhaa.